السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تابي خبجم توتا وريهم مخانوس وردفتن هندي خيسنو أكيم وبلين كيني قبضني فيه قبضني كيس النجى قبضن أبدين قبا كيس سبرتنيس أبدين قبا سبروا نور الدرك أما أبسونيس نور الدرك أما بوه هنك أبنو جيتين جرا في دوخي هند خيس بوه هنك أبنو بوني يقول دراسني بوني أدوينا كانوا رادتو هنك أبنو هتعالون دو هتعالو كوما تكاجر هتعالو مليون جاتمي جرا هتعالون توكتيو دي هتعالو مليون جاتمي أرمو نو مليون جاتمي بيجي جرتو هند خيس كيرون إجولين دقيسات كتبيالاتي في تبيه خيس جرتو هندي سيتو هتعالو دايتو دا أكسب بيتني أبدتني بوهين قبضن جوهر هدو إساني تفر في تعالو جران صدا إساني يوم كوين دفتر رويت يوم نو أجيسني يرو بارنما في هاسو والتجير دياتن هجو كوين كان دويني فجو صدري أفانا ربا صدري جانيني كقوين كامي ساينسيني في رتي صدا خيس رفجر يوم أورمون أولباتي ندوي تجرن إمام بلاش خني في الراديسا أورمون إسناجرتي جرتي أكيسان أورمون أفغانستان تاني فبانيس إفركني جرن هم بوينا جوهريو يدمي جوهر خمة كاتو على جرا جوهريو هيدا بسجلين جوهر على تهجعلو يودو يسجلين هجعلو نجرتي تحملين نقود يوني في حملة إسان نتي هنغوني نبرت جراتني أمان تنا لايف جراتني حملة نتي هنغوني سجلين إسان تحملين نقودا أكاس ما جوابسيو أكمان فيديو بيجرا قديسي أوري نركنيس بدأت ريلانو تنديسن بيجرا فيديو تكاجرا nuti xiqqaattu solbaanee sagalee keenyallee taatu ibsachuu ni dandeenya. Ijoolleen shamarranii tamanaa rabaa keessa jirtu sagalee isaanii waan ibsachuu hin dandeenyeef yaada isaanii waan kannachuu hin dandeenyeefiin lakkoofsa kiyyaa isiniifiin ergaa jeeni lakkoofsa kiyyaa warri lakkoofsa isaanii na ergeessni jira wani lakkoofsa kiyyaa ergeefni jira yaada keessan ibsadhaadhaa jeenitiin jechuu ijoollee manaa rabaa keessa jirtu tagaraan dhukkubu jiru fiidiyoon kalee umkaanu sirra gaddisiisan keessatti manaa rabaa keessa akka taanu dhabnee jaanii kara hedduu furmaata nama itti yaada keenya ibsanu dhabne jaanii nama hedduu ka'iyyuu ka'iraaruun harkisaniifiin yaada kana qopheessee fi yaada isaanii xiqqaattus manaa rabaa keessa hanqam takka karuma kanaanillee haa qabsaawanii sagalee uummata isaaniitiif haa ta'anii jee yaada irraa fuudhuu deeme jechuudha. Ammaan tana umrii dheerattee obboleettii akkana bilbilu jirti yoonii fi garuu sagaleen sirra dhagahamte. Aloo. Aloo, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبليتي تيا بكاتي جرتو في مال الرجرتا قدها تعالو خناف أكمي مال الرجرتا يا دخنكي هنكم تكومت خنكي ججبيسو كمنا أما سي تكفار في دوخ نخيسا نمني تكخيني في ندب بسوك بوهم فدو مالي في بويسا قد أمت خينيا نفت أنيوتا في إبسو هنكمنو خهم بوني مي يا دخنكي قباب سي تبر فدو سينجا Ayo buleetiti gadde Haacaaluu baay'ee tokko namatti dhagama garuu Haacaaluun haadhaa fi abbaa isaa irraa osoo hin taane nu uummata Oromoo guutumaan guuturraa jechuudha du'e. Kanaafuu deebi'ee duuti isaallee du'an taane deebi'ee lammaffallee Haacaaluun awwaalchi isaa awwaala uummata Oromoo harka osoo hin taane uummata naafanyaa harkatti awwaalame malee kun awwaalchi isaallee awwaala uummata Oromoon awwaalattee miti jechuudha reeffa isaas jechuudha. Kanaafuu kan kana ta'an uummata Oromoo jechuudha gama kiyyaan wanta danda'uun gargaarsa yoo kan barbaadan ta'e ni gargaara garuu uummanni Oromoo jechuudha walta'ii akkasuma wal kabajee wal amanee gamtaa tokkoon jechuudha walta'ii tokkoon akka qabsoo fi itti fufee akkasuma itti aansuudhaan Jawaar Muhammadii fi akkasuma warroota Oromoof jecha hidhaman hunda akkaataa itti mana hidhaanuuf baasan qeerroon uummata biyya keenyaa jechuudha qabsoo fi itti jabeessitee nullee dubartis haa taanu garuu hamma dandeenyu tokko jechuudha wanta danda'amuun ana akka mataa kiyyaatitti wallahi waa kamirraanuu jara faanaa jira inshaallah jechuudha jireenya biyya ormaa keessallee ani kan jiru kuyeetiin keessa dhagamaara.
Kanaaf jechuudha ani gaddi wallahi lazim ni jira malee hin jiru. Baay'ee tokko natti dhagahamaa jira. Garuu amma booda jechuudha qabsoon akkuma itti nuuf fufutti akkasuma bilisummaa fi uummanni Oromoo jechuudha gammachuudhaan akka amma booda nu jiraatu abdii yookaan immoo hawwii guddaa qabna. Kan wanti hundaafuu kan nama bilisoomsus rabbuma itti kadhachaa jirra. Seensa obboleettiitii galatoo. Hayya obboleettiitii atillee hedduu takka galatoomiin siin jaa. طيب ماما. الو السلام عليكم. الو تايمي خامس يفهم وبلينكيا الرجودة والله شمرة ورد دبي جرر لكويسي سا تورانا ما جدا ميولي خنا نارجع جروتو لكويسي بيجي سان كيسيران إيمو تكا واتساب هندلجو الرجودة نكساني نتوركي والدجاج سودي أسمع لي فما نقول عن سنجا لأنه والدجاج تهنجرو والدبس تهنجرو يتشودا نما هدونا بالبلو جرجرو جلا خاصو هندن دو الو الو دي فما نقول أبلينك والله سجلين هندا قامتو بيجدو باي خيسا إيمو تكا واتساب تكا ونتا كندا ليدو ددا بادا يجود سجلين نتوركي نساني ددا بادا والله نمني إيمو تي خيسا خسجلين آخاو جرنا مدو جرا garuutu akkam goonagaa yaada isaanii dabarfachuudhaaf watta kaanusi sagalee hin dhagahamtu jechuudha. akkasuma obboleenkee wallahi sagalee fiidiyoo naaf mijaa waan ummanni ijoolleen shamarranii talakkoofsa isaanii na ergite waan sagaleen isaanii haalaan dhagahamuu dideef jechaan fiidiyoo dhaabaa wanta godhu jira fi kaanusi sirraa hin qaba. hayya obboleettiin ta'e sagalee wal dhaga'uu dadhabnaani gama waatsaabiin sagalee naa keesse sagalumatti yeetana ummata kiyya biraan naagee naan jettee jechuudha. Hayyee jaalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo maraaf nagaan koo kan jaalalaa iddoo isin jirtan hundumatti isiniif yaa baay'atan jira. Iddoon dhaloota koo Shawaa Lixaa Anaadaa Bargaa magaalaa Mugarii iddoon ammatti argamu immoo Dubaay keessadha. Kanaaf waa'ee artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa wareegamaa artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa irratti yaadan xiqqoo qabu waan immoo gaddananii artistii keenya Hacaaluu Hundeessaaf qabu aga tokko ibsachuu barbaadeetini. Hacaaluun nama baay'ee iddoo uummata Oromootiif iddoo guddaa qabudha. Wareegamni Hacaaluu Hundeessaa yoomillee kan uummata Oromoo keessaa baay'ee akka kootti kan ani yaannedha. Kanaaf wareegamni Hacaaluu baay'ee na gaddisiisaa yoomillee kan keessa kootii ba'uu hin dandeenye. Kanaaf Hacaaluun nama uummata Oromoodhaaf iddoo guddaa qabu shoora olaanaa kan taphatedha. Hacaaluun sababii maaliitiif lubbuu isaanuuf uummata Oromootiif dabarsee maalidhaan ka'eetii kan jedhu hundumatti uummata Oromoo hundaaf yaada koodha. Kanaaf Hacaaluun aga yoomitti dhiitamnee jiraanna, aga yoomitti fatamnee jiraanna, aga yoomitti gabrummaadhaan jiraanna jedheetoo uummata Oromootiif kan wareegamedha. Kanaaf nuti hundumti keenya iddoo jirrutti bakka jirru hundumaan wal gurmeessinee amantii fi wantoota garaagaraatiin osoo waliin qoodiin tokko taaneetu dhiigaa obboleessa keenya artistii Hacaaluu akka baasnu abdiif amantiin qaba. Kanaaf baay'ee natti dhaga'ama wareegamni artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa yoomillee ani kan keessa kootiin baane bakka du'a artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa irratti dubbachuunis jechan dhaba baay'een gadde baay'een boo'e garuu boo'amee wanti ta'u wanta hin jirreef kanaaf hundumti keenya tokko taanee otoo wantoota garaagaraatiin waliin qoodin
artistii keenya sanuuf jedhee wareegame isa uummata Oromootiif jedhee lubbuusaa dabarsee lubbuusaa aarsaa nuuf taasise kaayyoon inni irratti lubbuusaa nuuf dabarsees maalidha maalirratti hundeeffateeti isa jedhamu hundumasaa kaayyoon isaa yaadni isaa akka karaatti nafne uummanni Oromoo hundi keenya tokko taane wantoota ittiin wal gargaaruu qabnuun wantoota ittiin wal bira dhaabachuu qabnuun tokko taanetu kaayyoo obboleessa keenya inni lubbuun isaa irratti wareegame kana akka galmaan geenyu abdiif amantii uummata Oromoo biraan nan qaba. Kanaaf wantoota ittiin wal gargaaruu dandeenyu yaadan tokko taane wantoota garaa garaatiin tokko taane otoo waliin qoqqoodin hundumti keenya artistii keenya Haacaaluu qaalii ta'e kana isa dhabne kana lubbuusaa dhiigasaa akka kaffallu abdiif amantiin isin biraa qaba. Kanaaf immoo uummata Oromoo maraan maatii Haacaaluutiif jajjabina isinii jira hiriyoota Haacaaluu hundumaaf jajjabinaa fi obsan isiniif hawwa. Okay, obboleen kiyya sagaleen isiidhaa kunoo kana fakkaatti gama WhatsAppiitiin obboleettiin teenya gama WhatsAppiitiin kan sagalee nuu keesse sagaleen isii kana fakkaatti jechuudha. Akkasii obboleettii tiyya galatoomii inni obboleettiin teenya ibsattee kanuma fakkaata. Dhiifama naa godha obboleen kee warri lakkoofsa keessa na argitan hedduudha garuu biyya isin keessa jirtan himuun hin daleeyduu warri naan jees hedduudha. Barnaamija tokko na ergan hin qabuun barnaamija san gama sanii wal qunnammuudhaas haala silaa dandeenyuun gama WhatsAppiitiin obboleettiin teenya sagalee naa keessa gama imoodhaatiin daddabnaan jechuudha. Warri ni lakkoofsa keessa na argitanii daddabeessa dhiifama naa godha. Akkasuma hordoftoota Kaanus warri mana Arabaa keessa jirtan lakkoofsa gama beejii khiyyarraa lakkoofsa khiyyar argachuu dandeessan beejii khiyya mustariyaa ja'a gama feesbuukaatiin irra barreessanii mustariyaa ja'a lakkoofsa khiyya jala jira. Warri imoon isaanii dalaguu takka WhatsApp isaanii dalaguu takka WhatsAppiin sagalee naa kaa'uu dandeessanii takka immoo imoodhaan wal bilbilee wal dubbisnee akkaan ammoo obboleen keenya asirra dhiyeessa kanarratti isin dhiyeessuu ni danda'a jechuudha. Garuu warri shabakaan hin daleenne dhiifama naa godha waayifaan keessa warri hin daleenne jechuudha. Hanqarumaan isinii fiduu danda'e nama hedduu jira ture garuutu hundinuu warri waayifaan isaanii hin dalagu. Akkas inshallah obboleen kee warri na qunnamuu barbaadan gama beejii khiyyaara lakkoofsi khiyyani jira. Na qunnamtanii yaada keessanii fi akkamitti uummata keenya cinaa dhaabbannee akkamitti uummata keenya jajjabeessinaa ka hin boonye hamilee olii goonee uummata keenya jajjabeessinaa jettanii hamilee uummata keessanii godhuu qabdan. Akkasumas sodaachuu hin qabdan iftuuba deebuu hin qabdan akkuma fiidoo khiyya maduraa keessa jeellee abi wanti eenyuga Jawaar hidhaarraa baasneettanii hiriira bahuu hin qabdan bilisoomuu barbaannaa uummanni mataa keenya gubbaa akka gabbuu barbaannaa bilisoomuuf hiriira bahuu jirraa gootonni keenya akka hidhaa bahuuf hiriira bahuu jirraa guma Haacaaluu baasuuf hiriira bahuu jirraa jaa hiriira bahaa malee gootonni keenya akka hidhaa bahuu qofeettanii hiriira hin beeynaa dhaamsi khiyya uummata khiyyaaf kanuma jechuudha. Akkasuma obboleen kee warri shamarranii kan Arabaa keessattan yaada keessan bakka itti ibsatan dhabdan inshallah gama beejii khiyyaatiin lakkoofsa khiyya fudhattanii na bilbiltanii yaada keessan akkuma obboleen kee kanatti ibsachuu dandeessanii isiniin hanga fiidiyoo biraatii walitti deebinu inshallah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.